Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kooti nageenya bira jiru akkasuma biras jiraatu abdii qaba. Nagaa jirtu eshi asumaan horii chaanaalii kooti faarata subscribe share like yaada qabdanii immoo nafaan dhaabbadhaa isin sana. Eshi mucaa tokko ture akkaan qabeenya qaba. Hiriyaa qaba ture hiriyaan isaa sun dhufee gaafa tokko yaa abboo ati qabeenya hangana gahu yookaan immoo bultii akkana fakkaatu akkamitti ijaarrachuu dandeetti mee na barsiisi beekuu barbaada jedheen beekuu barbaaddaa beekuu barbaada jedheen hayyee beenna hojii jedhee garba yookaan bishaan tokko bira geesse bishaan san bira yoo gaaniitiin jedha beenuu hisseennaa jedheen gara bishaanii qabee deemeeni yeroo bishaan keessa seenanii jedha hanga asii hanga gadi fudhatu ittuma deemeen cadhisee deemeenii qabee bishaan san keessa mormisaa qabee bishaan san keessa gadi dabarsee hanga inni of dadhabutti keessuma gadi dabarsee bishaan keessa achi fuudhee bishaan san keessaa baase hayyee maaltu sitti dhaga'ame maal barbaadde turte hanga bishaan kana keessa ani si tursiise maal inni wanti ati barbaadde jedhee gaafate hafuura baafachuu qofa ture jedheen agarte jireenya keenya keessattis kana jammaree naaf ta'uu didee kana ta'uu raawwachuu hin danda'u ani nama jaaladhe naaf milkaa'u ani waa baay'ee mokoree jireenya kan koo keessatti waa baay'ee wantummaan ani ta'uu hin yaadin hin jiru no wanti ati dadhabde tokkichi hin jiru ati waan maraa raawwachuu ni dandeetta garuu hin barbaanne deebiin hin barbaanne raawwachuu dadhabee osoo hin taane ani koo ebaliyya san jaaladhee ture garuttuuyyuu maal godhaa carraa waliif nun qoonne jetta ati hin barbaanne ture kanuma deebiin eshi ani koo dalagaa san deemee ture garuttuuyyuu dalagaa san keessatti waa baay'eetu jira wanti akkana naaf hin taane bakkeen akkana natti hin tolle ture dalagaa san himmootuyyuu osoo ji'a tokkoon hojjetin yookaan himmootuyyuu waa jammareetiin dhiisee bara hara hin danda'u bakka san dalaguu jetta no keessa kan kee keessa hin barbaanne ture keessi kan kee hin barbaanne ture malee osoo barbaadde ni daladda turte agartee minaalbaata jecha kana wanti isiniif jedheef maal hubattan bishaan san keessa yoo tureetiin jedhe wanti inni barbaadu hafuura qofa ture agartanii jireenya keenya keessattis yoo waan tokko barbaannetiin hin jenne wanti nu raawwanne hin jiru kanaafuyyuu waan tokko yeroo baay'ee jammartee dhiisu osoo hin taane wantuma fedhellee yoo ta'e jammartee hin dhiisini maaliif jennaan wanta tokko jammartee dhiisuu yoo baay'atteetiin hin jette hin milkooftu yagidda ati waan jammarte sani hanga macarashaa isaa argitu jechuudha ani dadhabe hin jedhin ni dadhabda ni beeka gartuyyuu jireenyi yoo jabaatan malee namatti jabaatti kanaafuyyuu hajabaannu yaa obboleeyyan koo isinin jechuu barbaada waan tokko ani hin danda'u ani raawwachuu dadhabee jechuu osoo hin taane hangam waan saniif jaalala qabna kan jedhuudha jechuudha waannaan kanaafuyyuu jecha ani isinin jedhe wanti isinii dabarsuu barbaade waan tokko yoo barbaaddeetiin jettee raawwachuu akka ati dandeettu siif ibsuu barbaade malee taarikii biraa yookaan himmootuyyuu ibsa biraa of keessa hin qabu jechaan agammaas hin jedhe kanaafi yaa obboleeyyan keenya mee hangam tokko nuti biyya keenyatti daddafnee galuu yookaan himmootuyyuu biyya keenya irratti waan tokko raawwatatu barbaanna hangam tokko no hin barbaannu maaliif jennaani biyyi gandaa waan nuuf taatu nutti fakkaata hanga macarrashaa waan nuuf taatu nutti fakkaata dagannee jiratan kaleessa dhufne san bahaaraan dagannee jiratan kaleessa birri liqeeffannee biyyaa baane san dagannee jira gaafa shabaxiin biyyaa baane san dagannee jira gaafa feestaaliin biyyaa baane san kanaafuyyuu maaliif ta'ame kun maaliif of hin taane maaliif eenyummaa keenya jijjiira maaliif of taanee hin jiraanne kunoo ijoolleen suudii keessaa fakkeenya siif haa taatu yoo fakkeenya siif taate kunoo akkanatti obboleeyyan teenna qabanii liko qullaa isii biyya deebisaa jiranii biyya keenyaa homaa dhabneeti miti gaafa biyyaa baanu san minaalbaata ibaluun biyya alaa jirti jennee baane tokko dhabeeti tokko mootuyyuu osoo qabuu itti fayyadamuu wallaaleeti kanaafuyyuu biyyi teenna biyya caaltu qabna maaliif rankofna
rasaasa gandaati maaliif dhiyaana taana maaliif of wallaalla maaliif cinqii keessa of seessifnee harmeetiin na seessifna maaliif abbaa keenyas cinqii keessa seessifna maaliif kan kaleessaa daganneetiin wanta argine wanta ijji nutti nu laalte maaliif nutti fakkaate maaliif daganne waan kaleessa keessa baanee dhufne meeqa keettu dagate kanaafuyyuu of ta'e jireenya kan kee keessatti ni galta gaafa tokko jireenya biyya gandaa ijoollee suudii fakkeenya siif haa taatu ol ka'aa haa kaanu biyya keenya galla hin dalagannaa haga dalaganneetiin hin jenne maaliif jennaan eessatti illee yoo dalagatteetiin hin jette argachuu ni dandeetta karri martuu siif banama warra ana jedhee ganama hin rafini eessatti illee dalagattee hojjette ni argatta wallaahi ni argatta inshaallah abdii rabbiitiin ni argatta. Kanaafuyyuu maaliif eenyummaa keenya jijjiirraa biyya gandaa keessatti maaliif rasaasaaf dhiyaana taananu hanga yoomiitii biyya iddee ofaa taanu bakka hin gayaa jennu maaliif rakkannaa waggaan gara waggaatti yeroo dhufu maraayyoo gadaddoo fi kanaafuyyuu yaa obboleeyyan koo maaliif barri akkanumatti nutti deebi'a osoo nu jijjiirama takkan agarsiisin maaliif waggaa bichaa qoxxorsiifna biyya gandaa keessatti gaafa nu waamtee nu ergattu yaa habiibti nuun jetti gaafa moona irraa gadi ba'i nuun jettu akkas beelee ganu darbite maaliif kun ta'e nu bar eenyu mallee caalla nu bar horra onnee qulqulluuti nu bar horra onnee adiiti kanaafuyyuu maaliif akka keenan taane biyya caaltu qabna maaliif hiraawwii keenya sirreessine maaliif waan dalaganne walitti qabanne maaliif kaayyoo keenya kan kaleessaa daganna wallaahi hanga feeti qabeenya qabaadhu biyya gandaati wata akkas hin gammachiistu ati minaalbaata haadha manaa kan koo fuudhee as keessa jiraachisanii jetta gartuuyyuu kan tuudha sun hin dagatin maaliif jennaan siif hin taatu sun siif hin kalaqamne kuni warra garaa dhagaati yaada malee jechuudha yaada malee warra garaa dhagaati warra hirraahee namaa hin qabne kanaafuyyuu mee yaadadhu biyya kankee kan ollaan bichaa yoo walitti dhufu si quubsu san yoo afaanii wal fudhatteetiin nyaattu si quubsitu san yaadadhu bar hin gayaa jaalalli suni kan biyya keenya keessa maaliif of dagannaa yaa rabbii keenya harabannaa taachuu ga'ee haa jennu dhiinni keenya maaliif jiga bara baraan biyya gandaa keessatti maaliif akkan taane biyyaa baaneetiin maaliif akkanatti dararamna barnu'ii eenyu mallee caallaa bileesa mee ofaa taanu yaa obboleeyyan koo ijoollee suudii keessaa kan baran akkanatti salphatan obboleeyyan keenya kan suudii keessaa kan baran akkanatti salphatan mee fakkeenya nuuf haa taatu minaalbaata kaleessa tasaasofnee jirra kaleessa huma takkaa hin qabnu kan garuttuuyyuu kaleessa ishii yeroo nutti yonnoo taate of dagannee jirra har'a garuttuuyyuu mee ka'a akka sagalee kan koo kana dhageettanii of taanee haa kaanu biyya gandaati atis kan Dubaay hin jirtu atis kan Kuwait hin jirtu atis kan Qatar hin jirtu atis ka achi jirtu kan gamas kan bahaa kan dhihaa jechuudha kan biyya gandaa jirtu tanteetis guyyaa si eeggatte hin dagatin akka ijoollee suudii kanatti ta'uuf deemna gaafa tokko maaliif hanga guyyaa sun dhufuu eenyare ga'ee haa jennu bakka ga'ee haa jennu hanga yoomiiti gadaddoon hanga yoomiiti boo'ichi barnu'ii ofii kennaa jechuudha waan mara kan raawwachuu dandeenyu ofii kennaa jechuudha ofii kennaa kanaafuyyuu ijoollee teenya mee haanuuf galu jechuudha haanuuf galu sila aannan adii haga isiniin jedhanitti isiniif hin galuu isin subhanallah kanaafuyyuu bakka hingaa biyyi gandaa hingaa haanu gayu bakka haanu gayu hanga yoomiti maaliif akka taan iddee hin dagannaa barnu waan keessa tarreetiin hin jenne bakka akka hin daganne waan biyyaa baaneef mee haadhaaf abbaa keenya maaliif boochisna ofii keenya akka hin taane taaneetiin bakka ga'ee haa jennu nu gaya maaliif jennaani maaliif imimmaan bichaa ta'a bara baraan maaliif biyya gandaa keessatti waggaan keenya bichaan nutti lakkaaya maaliif jijjiirama hin qabne nuyi maal taane maaliif hollaalle eessaa akka dhufne maal akka barbaannu maaliif hollaalle yaa ijoollee teenya ijoollee suudii keessaa fakkeenya isiniif haa taatu biliis ilaa sillee boru si eeggata kufteetiin jechuuf maaliif jennaani biyyi gandaa akkuma ijoollee suudii ofirraa darbite kana guyyaan gaheetiin jedhe obboleeyyan teenya akkasi gubata sana sillee si eeggataa jira hin dagatin kana.